Yeroo baay'ee gaaffii YouTube irratti ka'u akkamitti suuraa YouTube irratti maxxanu taambilerii isa jedhamu hojjechuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Egaa akkasuma kunoo steepii guutummaa isaa yoo hordoftanii taambilerii bareedaa hojjechuu dandeessu jechaadha appii kanaani. Kanaaf ijoollee Oromoo steepii guutummaa akkam jirtu chaanaalii koo Abdiin Inspire subscribe gochuun dagatinaa. Yaw guyyaarra loogoo bareedaa yookiin taambilerii bareedaa akka hojjettaniif Pixlab kan jettu kan appii kanaan isin barsiisa. So Pixlab yeroo tokko cuqaasnee seenna achiitii bakka inni xixaabiin sadii jirtu kana cuqaasna. Maaliif YouTube akka ta'utti jechaadha. Profaayilii YouTube waan ta'eef viidiyoo tokko erga hojjettanii booda waan viidiyoo sana ibsu jechaadha. So bakka inni xixaabii sadii kan erga cuqaastanii booda taambilerii YouTube taambilerii jedhee jira jechaadha. Taambileriif kan ta'u jechaadha. So baaneriidha kuni baanerii jechuun dudduuba YouTube. So kana booda kun haala kanaan 18 godhee YouTube fidee jira jechaadha. Yeroo tokko barreeffama kana cuqaastu maalidha barreeffama kanarraa delete godhuuf. So barreeffama kanarraa balleessitu achiiti bakka editii kana ilaalaa jirtu bakka isinitti agarsiisu kana cuqaastaniiti ifasaa kanatti dabaluu dandeessu. Kelerii isaa qeyyaruu dandeessu jechaadha. Taambilerii bareedaa ta'e yoo hojjettan viidiyoon keessan ni ilaalama. So keler kan jedhu kana kelerii barbaadan filachuu dandeessu jechaadha. Xiqqoo ziqqa gootanii kelerii bareedaa ta'e filachuu dandeessu jechaadha. Kelerii bareedaa ta'e erga filattanii booda right jettu jechaadha. So kana booda xiqqii dhumaarra isa jiru kana cuqaastanii ifa isaatti dabaluu qannasuu dandeessu jechaadha. Akkan isinitti agarsiisaa jiru kanatti. So baay'ee salphaadha. Kanarratti egaa waan bareedu jecha barbaadan irratti barreessuu dandeessu jechaadha viidiyoo keessan kan ibsu sana. So maaliif inni guddaan taambileriidha jechaadha yeroo hundaa editii gisee goonu. So yeroo tokko bakka milikiitiin jirtu cuqaasna. Maaliif barreeffama tekstii irratti barreessuuf waan viidiyoo kana ibsu pilaas milikiitii cuqaastu yeroo tokko. Egaa mallattoo barreeffama fidee jira jechaadha. Barreeffama kana iskiriptoo kana cuqaasneeti barreeffama irratti barreessuu dandeenya jechaadha. Yeroo tokko barreeffama kana cuqaasne. Egaa barreeffama kana irratti waan barbaadan barreessuu dandeessu. Nama fakkeenyumaaf waan tokko barreessuu danda'a jechaadha. Yeroo hunda taambileriin fayyadamu kanadha jechaadha. Taambilerii kana yuutuubaroota gurguddootu fayyadama waan ta'eef fayyadamuu qabdu isinillee. Icciitii chaanaalota gurguddoodha jechaadha. Kuni chaanaalonni gurguddoo yaa'u namatti agarsiisan jechaadha. Yeroo baay'ee icciitota kana baasanii hojjetan jechaadha. Kanaaf akkasuma maatii keenyallee kan hin ta'in yoo jiraattan subscribe godhaa. YouTube kaataagorii namoota hedduu bira akka geessistu immoo viidiyoo kana laayikii godhaa yoo isinitti toleera ta'e. Egaa waan barbaadan viidiyoo kanarraati YouTube kanarraa argattu jechaadha. Gara fuulduraa viidiyoo hedduu akka hojjennuuf nu jajjabeessa. Egaa barreeffama barreessee xumureen jira. Barreeffama kana akka barbaadan guddisuu xinneessuu ni dandeessu jechaadha. Argaa jirtu xiqqii ani qabu ilaaltanii bakka bakkaanii xiqqoo argaa jirtu jechaadha. Gonni gamanaaf garas kana qabdanii akka barbaadan sochoosuu dandeessu. Saayizii isinitti toleen kaa'uu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoon amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan haala barbaadaniin taambilerii hojjechuu dandeessu isin jechaadha. Viidiyoo keessan irratti taambileriin immoo murteessaadha. Namni kan inni ilaalu suura viidiyoo sanatti laxxafame ilaaleeti kan namni seenu jechaadha. So fakkeenyaaf akkamitti suura YouTube irratti post gochuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Inni barreesse kelerii isaa argaa jirtu. Kelerii barreeffama kana bakka keleriitti cuqaastanii isinillee barbaadanitti jiruu dandeessu. Akkasitti garanaa godhasti deemsistanii AB foontii barreeffama isaa haala addaan akka inni mul'atutti kanarra gochuu ni dandeessu. So seeraan hordofuu qofaadha jechaadha. Akkasuma immoo shaadoo kan jedhu kun akka mul'atuuf bu'aa guddaa qaba jechaadha. Ziqqi gootu jechaadha. Iji namaa xiraatiitiin akka argutti. So shaadoon kunillee hin barbaachisa jechaadha. So steepii kana turuutti hordofuu dandeessu. Baakgiraawundii banuu fi dandeessu yoo barbaadanii barreeffama kana dudduuba baakgiraawundiin taa'u akka taa'ullee gochuu ni dandeessu. So
argaa jirtu kalarii itti dabaluu qannasuu dandeessu jechaadha baakgiraawundi dudduuba isaa. Kanaaf taambilarii bareedaa ta'e kanarra kan fooyya'ee haala kanaan hojjechuu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf kan isinitti agarsiisan waan ta'eef kanarra kan fooyya'ee gochuu ni dandeessu jechaadha. Isinillee kanaaf haala kanaan taambilarii bareedaa karaa piiksilaabii appii kana hojjechuu dandeessu. Ekspoort gootu jechaadha. Sitti suura viidiyoo kanarratti gashitan. Suura jechuun fakkeenya taambilarii erga hojjettanii booda suura bira keessanii irratti gashuu dandeessu jechaadha. So suura tokko erga filadhee boodanii maalin godhaa? Taambilarii sana irratti dabala jechaadha. Fakkeenyaaf suura kompiitara kanaan fuudhee addee maal boordii ishee qofaattuu taayipii qofaan gashuu barbaada nama waan ta'eef kana qofaan fudhadhe jechaadha. Haala kanaan kiroop gootu. So saayizii isaa akka barbaadne xiqqeessuu dandeessu jechaadha. Kan ol gootanii tokko saayizii ishee xiqqeessuudhaani gara gajjallaatti guuttanii kaa'uu dandeessu. Kana booda sheep kan jettu kana arroo kana keessa qastii jechaadha. Qastii kana gara barbaaddanitti naannessuu dandeessu. So qastii kanaan milikkita jechaadha. Haala kanaan kaa'uu dandeessu jechaadha. Milikkita kana sirreessitanii. So xiqqoo qastii kana malkii jijjiiruu barbaadan gara gajjallaa kun argaa jirtu guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechaadha. Kalariirra jijjiiruu dandeessu. Haala kanaan taambilarii bareedaa viidiyoo keessaniif hojjechuu dandeessu. Viidiyoo irratti immoo wasaanii wanti guddaan maalidha? Taambilariidha. Viidiyoo hojjeta yeroo baay'ee namni keenya viidiyoo bareedaa hojjetu garuu taambilarii bareedaa hin hojjetan taanaan xiqqimii hin qabu jechaadha. Kanaaf taambilarii kana fakkaataa bareedaa hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaaf galatuma. Kanaaf like, subscribe nuuf godhaa.